Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buleeyyan kiyya viidiyoo kana argitanii jirtan isiniin jedha. Daqiiqaa muraasan irraa mureen isiniin jedha. Akkuma argitan mucattii tana isiin kun mana keessa deemaat kanuma aspaaltii irra deemuun jannaxaa mana keessa deemaa waraabaa jirti. Meeshaan muluun hin mul'ata. Isiin kun immoo hiriyyaa isiitu hojii hojjetan taatii isii duubatti uffata jijjiirataa jirti. Argaa jirtanii uffata jalaa bichaatiin kan jirtu jechuudha. Isiin kun immoo viidiyoo hojjetaa jirti jechuudha. Viidiyoo hojjetaa jirti. Akkuma hojjettettu yookaan waan wayii akka dho'isu afoo irra hin kenne akkasumatti akkuma waraabdetti gallakkiste jechuudha. Ijoolleen keenya yeroo baay'ee isin bichaaf dubbatu osoo hin taane isinitti illee dubbachuun hin barbaachisa jechuudha. Maaliif yoo kana jedhu ijoolleen baay'een keessan dogongortaniit waan rakkoo irraan isin gahu keessa seentan jechuudha. Osoo hin yaadin. Akkuma argitan obboleettiin keenya kun jechuudha. Isii duubaan kan jirtu hiriyyaa isiitii uffata jalaa qofaan jirti jechuudha. Maaliif nama mana tokko keessa nama lama yeroo hojjettan kifilii isinii kennamu tokko uffata wal afoo jijjiirattan atis shamaraa isiinis shamara waan taateef uffata gubbaa wal afootti hin jijjiirattanii garuu immoo yeroo sanitti isiin tokko viidiyoo ka waraabaa jirtuu ta'e osoo ati quba hin qabne viidiyoo san keessa ka seentu yoo ta'e akkasitti yoo ka gaslakkiftu ta'e hagam atis haga miidhamtu beekuu qabda jechuudha. Obboleeyyan kiyyaa yeroo baay'ee jechuudha. Kifilii keessan keessatti viidiyoo yoo waraabdan kifilii keessan keessa jirtanii yoo nama wajjin jiraattan nama sanirraa ukaachisa hiixanii waraabuu qabdan. Yoo namni sun tasa isin harkaa viidiyoo san keessa seenu viidiyoo san haquu qabdan. Maaliif hin barbaachisu? Amma qaallittiin teessan waan akkanaa osoo agarte jechuudha. Isii waraabde kanarra miidhaan hin ga'a jechuudha. Isinii galee isiin kun qullaa jirti. Ijoolleen baay'een keessanam ijoollee isaanii fa'a uf cinaa kaayaa odoo jarri taphatan fa'a tasa viidiyoo keessa gizee seensiftattu jira. Odoo isin hin argin isin waraabuu osoo hin barbaadin gizee jarri dhufaa yookaan isin erkate fa'a odoo isin waraabdan yoo isin duuba achi darban fa'a balleessaa viidiyoo san gadi lakkisina. Sirrii miti. Kanaaf ijoolleen keenya ijoollee isaanii ammattanii yookaan ijoollee isaanii tapsiisaa viidiyoo waraabuun sirrii miti isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa. Amma obboleettiin keenya kun isii wajjii hojjettu kun osoo agartee obboleettii keenya kanaan haga lubbuu walii wal baasuu hin gayan jechuudha. Maaliif isiin kun yookaan odoo isiin barbaaddeetii miti garuu namni akkanatti viidiyoo akka tasa waraabame hin beeksisa. Isiin kunis odoo itti yaadin gadhiiste ta'a hin beekamu. Beekaas gadhiiste ta'a hin beekamu. Garuu waan akkana sirrii miti. Isin miidha malee isin hin fayyadu. Kanaaf yeroo baay'ee gizee kophaa jirtan gizee waan biraatii miti. Fuula namaa keessa seensisuu miti yookaan fuula ijoollee isaanii qaamaa miti. Sagalee maayyuu keessa seensinaa yeroo baay'ee jechuudha. Sagaleen maanoo jiraate isinitti hafu hin waraabinaa. Yookaan sagalee balleessaatii sagalee biraa irratti waraaba. Malee waan akkanaa irraa of eeggadhaan isiniin jedha obboleeyyan kiyya isin adabsiisa. Waan akkanaa sirrii miti. Sirrii miti. Kanaaf of eeggachuu qabdaniin isiniin jedha. Yeroo baay'ee qaallittiin kiyya maaliif natti jijjiiramte amallisii duraan gaarii ture ammaal balleesse hojii taa tokko duraaniitti hojjetaa jira wannan irraa hir'ise hin jiru warri jettaniitiin sababa isin jijjiiramteef wallaaltan jechuudha. Isin waan isin gochaa jirtan kana quba qabdi jechuudha. Quba qabdi jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kiyya waan gootan irratti of eeggataa. Maaliif isin kaameraan kifilii kee keessa jiru jettan malee isin kaameraa aynata tokko miti dirqama kifilii kee keessatti fannifamuu hin qabu. Siigalee kana beekuu qabda. Kanaaf ijoolleen keenya baay'een keessan of eeggadhaan isiniin jedha. Haga danda'ameen of eeggadhaa. Argitanii jirtanii mucattiin kun amma nama guddaadha immoo kan isii duuba jirtu intalli akkuma argitan namni waan namaan jedha jechuudha. Amma isiin sun argaan jirtu ofirraa waan isiin beeytu hin jiru. Isiin kun akkuma argitan hin caffaraa jirti. Kanaaf ijoolleen keenya waan akkana irraa of qusadhaa of eeggadhaa isiniin jedha.
daa'imman isaanii akka isin afoon baane gizee isin viidiyoo raabdan daa'ima isaanii mul'isaa hin waraabinaa. Tasa yoo isin harkaayyuu viidiyoo san keessa seente sagaleen jaraa maaliin jaraa haqa viidiyoo san gadi hin dhiisina. Sirrii miti jarri waa takka yoo argan wal jala dabarsanii yoo sol biraan ga'an jechuudha. Akka uummata keenyaatii miti. Mana isaanii kifilii keessan ala mana isaanis hin waraabinaa. Isin jedhaa sirrii miti. Akkasii ijoolleen keenya nama isaanii waraabuu miti yookaan ofii keessanii tasa wal waraabdanii gad dhiisuun hin barbaachisu. Seeraan adabamtan. Seerri isin adabsiisa. Intalli kun ammoo viidiyoo isiin gallakkiste kan argitee dhayitee qalitti isiitti himattee isiin sun immoo seeraan adabsiisuu dandeetti jechuudha. Kanaaf of eeggataa wal eeggataa isin jedhaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.